Akkuma kanaan dura waadaa gallee Boorana qaqqabneera. Yooyyaa akkam jirtu Boorana yaabelloo jirra. Ummata keenya Booranaa bira dhaabbachuuf hiriyoonni keenya 23 taanuu walitti mari'annee waan qabnu walitti bubbusnee aggaaccaanee boqqolloo keenya bitanne Boorana yaabelloo deemnee boqqolloo bitamne mana ufcoo geessine mana ufcootti daaksisne waan rakkina ummanni keenya keessa darbaa jiru nutis keessa darbuu qabnaa jenne daaksisnee yeroo baachuu qabnutti baannee ummata keenya rakkinaaf gadadoo ummanni keenya keessa jiru argine ummata garraamii ummata miskiinaa akkasitti nu simata Oromoo ko ija kootiin nan arge hangafni kee Booronni rakkina hamaa keessa jira hundumti keenya ummata keenyaaf waan dandeenyuun haa dirmannu bira haa dhaabbannu please hiriyoo jirtu ummata qashtii nagaan koo bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu amma kan jirru magaalaa Yaabellooti qarshii hiriyoota keenya walitti siqnuuni qarshii walitti buusne achuma boqqolloo binnee boqqolloo sana daasisnee kan daasisne illee kuntaalatti naqne borontaasaa immoo kan daakame sana mana baaburaatti feenee konkolaataatti feenee jechuudha gara aanaa taltallee magaalaa Dibbee Gaayaa jedhamtuudha kan nuyi geessine kan Yaabelloodhaa kiiloomeetira 130 ol fagaattee jirtu argamtu jechuudha. Naannoo sanatti namoonni hongee kanaan miidhamanii jiranii kan gargaarsa namummaa barbaadanii namoota 67 olidha. Kan nuyi qaqqabne immoo gara namoota 400 hanga 500 qofaadha. Kan nuyi qaamaa asitti argamuu barbaanne harka caaluu uummata kanaa fi sagalee akka taanuu fi uummati kun akka gargaarsa hedduu barbaadudha. Kanaaf hiriyoota asirratti argitan kun immoo hiriyoota qarshii haalee nu gargaaranidha. Booronni gargaarsa keessan barbaada isaaniif qaqqaba. Oman dubbatanii ayyo beelaanii kufanii irratti fakkaata ayyo gi ayyo ayyo gi bishaan kennuu fi laafee akkam bishaan kennuu nama juusii gara jalqaba jedha ayyo ayo. Meme bishaan kana dhugaa ayo. Meme ay ndandeenye bana ndandeenye ayo ko ayo malta ayo turanii la targanya tanyatani ayo guyyaa gam wanyaati mefi ban juus chana badna ba isi wanyaachu dadhabde jirti duraanu guyyaa gam wanyaachu ndande ayo Turban kanaatu torban tokko wanyaati torban tokko osoo nyaatini dhuga torban tokko gara tokko kana ayo kiya Mali si godhaa jira ayyoo kiyya maali si godhaa jira ayyoo maali si godhaa jira sin kuba lala ayyoo idila kiliti dubbachuu dadha mee dhugaa kan okay dabalu xiqqoo Kabata dabako gochi kenu bonsa kabata dabako gochi kenu bonsa Wambara na goota majjedeno desa wani sinufta tan senatu galmesa wolitin wa kabu yaro dio kesa
isaan gahee ofii bahatanii jiru. Anaaf atoo maalitti jirra? Uummata keenya Booranaa hundi keenya waan dandeenyeen haa gargaaru. Waan dandeenyeen bira haa dhaabbannu. Ka qabnu bira haa dhaabbannu. Bakka dhabne immoo du'aayee haa goonuu fi hundi keessanuu jechuudha akka qabdanii waan qabdaniin bira dhaabbadhaa isiniin jedha. Obboleeyyan xiyya bira dhaabbadhaa haa dhaabbannu. Inni kun haadha teenya, abbaa keenya, obboleeyyan keenya jechuudha. Warri kana rakkachuu jiru. Warri akkatti waan dhuguu dhabee waan nyaatu dhabee miti nuti sa'aatii 24 osoo waan nyaatiin osoo waan dhugin turuu miti sa'aa tokko turuu hin dandeenyu jechuudha. Osoo bishaan hin argatin keessattuu bishaan kan nama gargaaru rabbi tokkicha garuu gargaarsi namatti barbaachisaadha jechuudha. Inshallah rabbi rahmata isaaniif haa godhu, rahmata keetiin isaaniif haa birmatu. Hundi keenya waan dandeenyeen haa bira dhaabbannu, haa gargaaru. Xiqqoo hin tuffanne hatta riyaaluma 50 yoo gadi xiqqaatte riyaali 100 isaan gaa jechuudha. Yeroo tokko yoo bishaan bitatanii aannan ittiin bitatanii laphee ofii qabbaneeffatan jechuudha. Dhuga rabbi haalli isaan keessa jiran baay'ee tokko ulfaata, baay'ee tokko nama gaddisiisa wallaahi. Yaa obboleeyyan tiyya wallaahi yoo qalbii miskiina xiqqoo qabnurraa qalbii miskiinaa kana gammachiifne wallaahi yoo daaran sababa keetiin daaran tokko yoo daara ba'e dheebotaan tokko dheebuu yoo ba'e beelaan tokko beela yoo ba'e wallaahi yoo qalbiin isaanii gammadde rabbiin sirraa gammada malee kan sirraa gammade jechuudha. Obboleeyyan tiyya homan taanetu karaan taanetu ni baafna jechuudha. Kuni ol kaa'insa ol kaa'anna jechuudha. Boruuf akiraaf ol kaa'anna waan nu jalaa badduu miti jechuudha. Inshallah boruu nuuf deebi. Rabbiin illee immoo sadaqaa nu keessatti waan nurraa hir'atu hin jiru. Inshallah dachaa yoo nu deebite akkuma amanteetillee jechuudha. Obboleessi musliimaa obboleessa keetii kiyya jechuudha. Akkuma oromummaattillee dhiiga tokko lafee tokko tiruu tokko obboleeyyan tiyya haa gargaaru. Rabbiin isin haa gargaaru. Waan qabdanirraa gargaara. Obboleeyyan keessanii akkatti rakkatu jiru obboleeyyan keenya. Yoo warri keessan akka gaarii jiraate warra keenya miti hin jedhina. Yoo biyyi keessan akka gaarii jiraate biyyi keenya miti nan ilaallatu hin jedhina. Dhiiga fi lafeedha waan ta'eef jechuudha. Nuti qaama tokko kanaafuu haa gargaaru. Waan qabdaniin bira dhaabbadhaa. Isa dhabdaniin du'aa godhaa fi sagalee taa'aa hin callisinaa waan qabdanirra. Obboleeyyan teenya kun wakkatti gargaaruu jiran rabbiin isaan haa gargaaru. Warra gargaartanillee rabbiin bakka isin baaftan inshallaatii waan kana caalma isiniif haa deebisuu. Hin callisinaa hundi keessanuuti qabu. Diiniin gaddaabannaan duniyaa maal abbaasaa nama rabbiif kenne isatu badhaasa.